yaa afaan oromoo wannin sidhaammadhu yoonan du'ee dabree takkana yaadadhu. Kitaaba furaa afaan Oromoo. Yaa afaan oromoo wannin sidhaammadhu yoonan du'ee dabree takkana yaadadhu. Kabajamtoota, deeggartoota, daawwattoota, hordoftoota beejii keenya akkam jirtan. Kutaa sadaffaan kan kitaaba furaa afaan Oromoo wanni fudhannu qubee 6 ga ha i ja ka la kana fudhanna yoo rabbi jee itti dhiyaadhaa. Kitaaba furaa afaan Oromoo qubee ga gaala qubee ga gaara qubee ga goda qubee ga ganda qubee ga gurbaa qubee ha hoolaa qubee ha harree qubee ha haamtuu qubee ha hilleessa qubee ha harka qubee i ifaa qubee i ilillii qubee i
ilkee qubee i ija qubee ja jaldeessa qubee ja jabana qubee ja jeedalloo qubee ja joollee qubee ja jaarsa qubee ka korbeessa qubee ka khillee yookaa killee qubee ka kanniisa yookaa kanniisa qubee ka kitaaba qubee ka kaloytaa qubee la loon qubee la lukkuu qubee la laga qubee la leenca qubee la lambaa maqaa suuroowwan as deemtu tana himi
yaa afaan oromoo wannin si dhaammadhu yoonan du'ee dabree takkana yaadadhu